Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin istuudiyootti keessummaa tokko affeerradhee tanan jira. Keessummaan kun eenyu jechuun keessan inni oolu mitiire eegaa isinis hanga xumura qophii keenyatti yoo nu waliin turtan keessummaan keenya eenyu kan jedhus baruu dandeessu. Sheetuu Turaan jedhama. Baay'een kaadhee masanaakila kana kaadheen biyya koo maqaa yaamsise. Yeroo ijoollummaa haalli guddina keessanii maal fakkaata ture? Gizee ijoollummaa nuti horii tiksina. Maatii keenya qarqaarraa horii bobbaafnee urufa deemnaa yoo achi deemne ijoollee wajjin taphannaa. Yoo namni nu erge dhaqaa gala kaannaa. Hangafni keenya yoo nu ergellee indinnu jalan ejjennu. Dhaqi kana fidi yoo nuun jedhe odaa qosoo hin kaanna yoo deemes hin kaanna. Deebisi immoo horii yoo tiksinuu qilleen hin jira qillee hoo beekte qillee taphannaa ishii ari'aa oolla urufa keessa ishii ari'aa oolla ishii taphannaa gizee sunii maal sitti fakkaate garuu jaalaluma taphaatiif malee ispoortiidha waan ispoortii nutti fakkaatu. Yeroo barnoota seentanii yaadattu? Mana barnootaa kanas seenee ani garuu bakkeen itti dhaladhe Shawaa Kaabaa gara alaltuu kan oolii garuu gizee san achi baay'een ture horii eegaan ture qotiisanillee abbaa koo qarqaarsallee ture dhaqqabeen ture san booddee sululta baay'een taa'ee achis immoo dhufnaan loon tiksaan ture achis loon tiksuu ta'anan achi badee dhufe immoo as Finfinneettan galee Finfinnee galaa mana barnootaa jalqabe guyyaa nan hojjedha. Nan ergama. Yeroo barnoota seentan umuriin keessan garuu hammam? Nama guddaan gizee san waggaa 16 ta'a. Galgala dhaqeetu man bare. Garuu otoon seeniin taniin dura obboleechi koo na barsiiseera fidalii kana. Fidalii kana haahuu na barsiisee gizee san aboogidaa na barsiisee maliktee Yohaannis kan jedhu na barsiisee fidaloota faraanan bare. Manumatti? Manumatti han bareen manumatti na barsiise. Achumaa ka'ee mana barnoota waan deemu naannoo kutaa 3 gale. Maaliif? Faaranan dubbisa. Barreecha waan tokko nan barreecha waannoonillee barsiisanillee atiin jabaadha naan jedha baay'ee na gorsaa baay'ee na jaju. Yoo san immoo ani bakka anan jaaladhe achumaan deemetan ogumaan as jiruu kaannaa kana immoo duraanillee qalbiin koo hin jaalataa iyyuu Maammoo Waldee Abbabee Biqilaa hedduu isaanii nan dhagaa namni isaanii heddisa nan dhagaa. Akkamittiin nama uummataan wal baraa akkamitti namni na jaalata beekuma akkamittiin argadha jedhee baay'ee tokko yaada ijoollummaa nan yaada. Gizee tokko Maammoo Waldee waggaa Meeksikoo mo'atee dhufu Meeksikoo mo'atee waggaa dhufu qacanee Madaaniyaalamii aduu xiqimtii bultii 27 yoo isaan marsan taabota marsanii nan laalee namicha kan arge. Maammoo Waldee namni hunduu itti timeetii jaja baay'isee jaja. Yoo ta'an Maammoo Waldeeti mo'atee dhufee akkanatti olompikii mo'atee dhufee. Kana inni hojjenne hin jiru amma waggaa sana ispoortii kana akkamitti hin kaata. Bakka hin deemu hundatti nan kaadha bakka asin jedheetu man kaadha. Booddee gaafa kan isaan maali jennaani isaan immoo iyyuu militarii turani. Jaalmeedaan dhaqe. Jaalmeedaa dhaqnaan maa dhufte naan jedhani. Ayii qaxaramuun dhufe. Ayii ati ajoollee gizee biraa waggaa tokko turii kootu naan jedhani. Achumaan isa dhiise tanani asumaa kaadhee jechaan bu'e seete mashwalakaa araatti akka xoriin bu'e. Miiluma nan deema immoo dhaqeen gaa achi seene. Echaa dhuftee akkanaa tan dhufe asumaan hin dhufe. Maal barbaadda? Qaxaramuun dhufe. Amma miila koo laalanii surree kee ol saassabii jedhanii na laalanii harka diriirsii jedhanii achumatti na laalanii dhootin haa ta'u mee si laallanaan jedhee achuma teechisanii. Achumaan taa'ee nu gorsanii waan akkana jedhanii nutti himanii
San booddee suqsuqaa jedha akkanumatti. Akkanumatti zim jenneetuma nama ijoolleen jirti kan wajjiniin kan qabamte zim jenneetuma akkumaan fiina injira meedan keessa kan kaatani. Achitti nu ilaalanii yaa ta'u aduu hojja duree koottu jedhani. Ijoolleedhaan walitti nu yaamanii aduu san deebinee dhufne osoo nu ilaalanii mirmaraa nu godhanii fayyaa keenya nu ilaalanii waa hunda nu uffanni jedhanii bakka irraa jalqabanii isin wattaaddara galtanii aduu kanaa koottan jedhan. Leenjii galle ganama sa'aatii amma kanaatiin hin kaatu ispoortii hojjettu hin kaane hin utaallaa bakka tokko nu jiimnaastikiin hojjisiisuu achiin deemsisuu as deebisuu isa hojjennee deebinee immooyyuu uffata keenya uffannee silxanaa galla. Gaaf tokko immooyyuu dorgommii goonu walumaan achi tokkoffaan ba'a. Otuman jedhu wal morkiin dhufe immooyyuu dorgommiin akkan biraatii wajjin achumatti tokkoffaan ba'a. Yoo nu taate tokkoffaan ba'a, yoo darbe tokkoffaadha, yoo kaadhe tokkoffaa, gurbaan kun jabee inni zabii akkan dhaabbanne kaatichuu bicha akaatu naan jedhe. Amma san argannaanani halkan ka'ee tanani sa'aatii lama achan deema, sa'aatii lama nan deebi'a. Sa'aatii afur fiigdu jechuudha. Maarree hin beeku amma kan naan jedhu hin jiru. Yoo hin deebi'u kunoo butuu ta'eetu mallaal. Warraa quba dadhabeen daadduma nan gala. Otuman jedhu maal akka eecha geechee dhufte bakka akkanaa ga'een dhufe. Amma ati kan kaattu utaalchoo gama sanaa kala kaattanaan jedhan dheeraa dhiise. 5,000 illee nan kaadha. San booddee warra beeku kanaa wajjin nan kaadha. Warri durgaa nama baay'eetu jira. Atileetiin baay'een hin jiru malee keecha nama baay'ee jira. Eenyu fa'aa waliin fiigaa turtan? Nuti gaaraatti fudhatoo kan jedhamu Yohaannis Mahammad Kadir isaanillee wajjin dhufne inni bar tokko dhufne. Tolosaa fa'a, Tolosaa Qottuu fa'a, Baashaa Fiqiruu fa'a, Shibbiruu Raggaasaa kan jedhamu baay'ee jira namni gaaraatti fudhatoo baay'ee qaba. Taglee Fateensaa isaan kana wajjin fiigaa ture. Yeroo jalqabaati dorgommii irratti hirmaachuudhaan badhaafamtan yookiin immoo biyya alaa carraan itti deemtan yoomidha? Ala deemii kanan qabe bara 1967 san booda ala deemiin qabe. Yeroo jalqabaati biyya eessaa deemtan? Chaayinaan deeme. Oon Chaayinaa ala deemu mormaan na bira darbanii beektaa? Sadaffaan bayya yeroo jalqabaatiif yeroo biyya alaa deemtanii dorgomtanii mo'attanii galtanoo miirri isinitti dhagahame maal ture? Dhugaa deebitee dhuftu garuu biyya bakka buutee deemtaa namni si jaja baay'isee baay'ee gammadda. Gizee nu kaan warqii nu kennanii yookaan akka waancaa wayii nu kennu. 64, 65, 66, 67 hojjedheen ala internaashinaal deemuu qabe. Shaamballiin kun eessaa isinii kenname yookiin immoo eessaa isinii moggaafame? Shaamballiin akkan argadhe mata waraqaa kanan ta'e leenjii argadheeni Oloompikiidhaan mo'adhee waan deebi'ee biyya koo maqaa waan na yaamsiseef achi na galchanii mata waraqaa naa kennanii. San booda ammoo deebi'ee darajmaan oggumoo lamattis sadiittis akkanatti immoo amma shaamballii kanan ga'e kanatti. Daa'imman amma mana isaanii taa'anii nu daawwachaa jiran kan gara fuula duraa akkuma keessan fiiganii biyya isaanii fi maqaa maatii isaanii maqaa ofii waamsisuu barbaadan hedduutu jiru. Daa'imman kun fiigicha kana keessatti akkuma keessan bu'aa qabeessa akka ta'an akka hirmaatan maal gochuu qabu? Gizeen ammaa kun gizee tole. Leenjisaan illee hin jira. Manni barnoota illee bakka inni itti kaatan hin jira. Meeshaan illee hin jira. Qarqaarsi illee hin jira. Ijoollummaan yoo calqabanii baay'ee baratu. Leenjisaan illee jira. Rakkoo hin jiru. Ijoollee
Egaa kaannaan namni baratee namni kaannaa jaalatu leenjisaa ofii wajjiniin mari'achuu barbaachisaa. Akkanumaan lafaa ka'anii fiiguu hin danda'u. Leenjisaatu nama qajeelchaa, harka nama qajeelchaa, miila nama qajeelchaa, morma ofiitillee fuulduratti akka itti ilaaluu waan nama gorsuuf leenjisaadhaan mari'adhaa waggaa kaattanii. Calluma jettanii manaa baataniituma olii gadi fiiguun homaa faayidaa hin qabu. Yoo mana barnoota illee ta'e mana barnootatti leenjisaa bira dhaqxaniiti ga'oo achi mana barnoota yoo gadhiifamtan leenjisaa bira dhaqxaniiti har'a maal hojjedhu jettanii gaafattanii waan inni isin gorse saniin hojjettu. Yoo jabaattanii hojjettanii biyya keessan maqaa yaamsiftanii maatii keessan maqaa yaamsiftanii. Jabaadhaa hojjedhaa. Fuulduratti yoo guddattan immooyyuu waan guddaa taatu, dureecha taatu, mana ijaarrattu, makiinaa bitattu, waan guddaa tokko argattu. Garuu jabaatanii hojjechuu barbaachisa. Xinnaa guddaan jedhu ispoortiin immooyyuu warri guddaan jaarsi guddaan akka kiyyaa kun immoo fayyaadhaaf hojjeta. Warri kanaa umuriin isaanii immoo ijoollee ta'e immooyyuu qabxiidhaaf hojjeta. Biyya ofii maqaa yaamsuuf hojjeta. Kanaafuu jabaadhaan isiniin jedhaa. Yoo jabaattan fuulduratti wal agarra. Ijoollee qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin atileet Shaambal Isheetuu Turaa waliin turtii taasisnerraa isin daa'imman gara fuula duraa akkuma isaanii fiigdanii biyya keessanii fi maqaa maatii keessan maqaa keessan warreen beeksisuu barbaadan isaanirraa waa hedduu barattaniittu jennee abdanna. Nutis kanarraaf jenne xumurree jirra. Torban keessummaa biraa qabannee aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Ammanin yaadata, gaafa nani ijoollee.